dabartee kaa an kana caala dumaashii daruu hin danda'u. Shooddee dubbadhu. Ani lewan dubbadhu qabu kan namni kamuu bara asirratti waan dubbatu qabu yoo namni abbaan fedhe waan dubbatan hin qaban. Jaarsa ofii irratti namni tokko waa tokko gachuu hin danda'u egaa namni jaarsa ofiitiin jette isatu furmaata godha malee nu wanti goonu abbaan takka illee hin jiru. Waan irraa dubbannu hin beeknu nu bakka ammarraa achi jara malee jechuudha. Sagayya kaamera irraa dalgan dabinii kaamu zammilii. Ya ani na Waan jettu jedhi. Amma fakkeenyaaf booniin jaarsa kiyya irratti nama tokko eeyyamu eega jette dumaashiini lakki boonii haa dabalatu dhiisii jedhuudhii qabna nu mirga itti hin qabnu nu. Yaa mirga hin qabnu murteessuu hin dandeenyu nu. Waan takka dubbachuu hin dandeenyu. Abdi osoo si taate maal gootamee dumaashii akkasii jaalattu san irratti namni. Ana soo taate dhaggeeffadhu jalqabumarraa iyyuu mana kiyyoo seensee imimmaanuu agasiin buuftuutti hin eeguwani. Alaikum. Nkee baltuu jechu alaikum salaam. Haran kee balu maal godhaa imimmaan Kanaaf ijoolleen hin qabnuu fi nuun ga'uu diddan abdii bichaan geettere akkam goota. Irratti abdi illee dhufee koo dubbii kana keessa haa makkatu. Abdi harkismee shoodde. Booni. Ina maal ta'e muzammil beektaa? Atama fakkeenyaaf abdii oorootiin abdii yeroo tokko booniyyaa dhiifama dumaashii abdii oorootiin dumaashii teeta akkasitti jaalattu san irratti nama biraa hin barbaaddaa jetteen. Walumaa galatti maa inni beektaa? Ati boonii akkatti jaalattoonni dumaashii akkanta jaalattoonni irratti isii hin barbaaduudha. Eegalee dhalaa Oromoo takka akkatti nama afoo ta'anii fuul imimmaa gugurdaa kana gad darbuu irra atillee fala tokko itti himi. Yaani namni nama jaalatu tokko hin miidhama waan ta'eef atillee akka isiin Oromoo taate tokkotti eegabboonni irratti hin barbaadu jiraatte fala tokkotti lakkisi hin barbaadu jedheen tawakkalattee gara biraa dhaqxee haa tawakkalattu waan ta'eef nama biraa haa gaafattu waan taateef akkasi dhiifama. Lakki ani nama akkanatti naaf jecha imimmaan buusee boohullee gartee lakki jedheeni borseenaa osoo micattiin tun waa taate seenaa natti ta'uun irra obsii jennaan wanni hundinuu yeroo isaa eeggatee yoo rabbi biraa ta'e hin ta'a yoo hin ta'in immoo hin ta'u ammaaf wanni hundinuu obsa barbaachisa jechuun barbaada hangama kiyyaan as jala yoo jiraatte na dhaga'uu dandeetti. Obsaa ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a. Waan hundaafuu ammatti miira ammaa kanaan kana sani jechuu hin danda'u. Muzee yeroo eeggate jechuun kun akkami yaanii nuun galle adda nu baasaa. Hai ammaaf tasgabbaa'uu barbaachisa. Dhugaadha. Maa inni beektaa soora dhugaadha. Fakkeenyaaf booni mana amma jaarsa kiyya irratti waan barbaadu jette kuni yoo arguullee baattu yookiin viidiyoon akka tasaa ta'ee waraabamuun mala hin argani yookiin inni itti haa mul'isu miira namaa eeguuf inni illee booniin mari'achuun akkam godhanii mari'achi yoo rakki booniin sirratti nama tokko hin barbaadu boo illee jette isaafisitu waliin beekaa yoo lakkiin barbaada jette inni waan nuu fide haa dhufu galgala amma deemee rafee halkan keessa saa sadii afur irratti waan fide nu haa fidu. Oromooleen nagammeetiin tubboo dabeeffamtee illee sababa isaati. Odoo isiin hin tarin akka kanuma hineettaa. Odoon tanuun hin dabartin wannuma akkana hineettanii. Murtee. Yoo maal ta'in? Oof dabartite oo daa'imatti miidhamte. Kanaafuu barisiillee kana jirti dhagaa jirti nu haa eeggattu boonii fi asirratti amma jaarsaaf jartii fuudhaa hin fuudhu wanti anaaf nuuf muzammilii wajjin nu mari'attee hin jiru jaratu wal beeka. Lakki hin dabalattaa asirratti jarri wal mormuu irra deemanii wal bira jiraatanii jiraachuu baatanii hin beeku firaasha ofii irratti yaa'anii yookiin buna wajjin dhugaa haa mari'atan jarri wanti nu galcha hin jiru nu. Garuu furmaata mi'atti laachuu qaba namichi kun. Mi'attiin tun sababa isaa waa taate rakkoodha. Wallaahi dhugama intala Oromooti sababa kee mi'attiin akkas jaalattee. Obboleessu hamburmaa salaatu dirqama hin qabu. Obboleessu ani jaartii lama yoo akka intala Oromoo takkatti garaana nyaatte malee eenyu na jaaladhu isin jedhe jalqaba. Akan jaarsi akkasuma haa ta'u akkalattu akka Oromoolee booda waa taate qofa dadhama waan siyaasaa dhumaa ni beekta ati hiriyyaa kennaa si jaalannaa warra hiikata jiru kun guutuullee si kabaja sababa keetti namni immoo akka waa ta'u hin feenu eegalee meetiin tun amma si jaalatte namni guutuulleen arge booyaa jirti waan ta'eef miira dubaraa ammoo eeguun barbaachisaadha kun yoo
Hin barbaadu jettee lakkis hin barbaadu. Yoo adde osaati takkan fuudhin allama fuudha hoola. Eesh? Osaati takkan fuudhin allama fuudha. Sinagarree koi. Wallahi. Maa inni beekta namni tokko akkanumatti ol ka'ee bar sin agarree miti. Yookiin amma osoo isin ture akkanuma jalattee boniileen eeyyamtee ishiileen isheettee bonii isheetti kattee heerumtu taate yookiin kabiraalee dhufee anaaf si osoo asitti waan qabne kana itti dabalamtee muzammil hin jalachuun mala. Tole ayyee. Hoi dhaga sitti maa. Habiibiyaan dhugaa sitti muu jaalattee jibbite amboon hin duubatti waa takka gochuu hin danda'u. Amboonii waa hedduu wajjin dabare warabbal qaban dhugaa isinitti maa. Galatoomaa jette asmishalleen. Ina ani boonii waa hedduu habiibii waa hedduu waliin dabarse. Sigalee naaf jecha aarsaa hedduu kafalte siif jecha aarsaa hedduu kafale. Ayyoo isin na eeyyamte ka dubbii olii gadi hin qabne micatti alaa xuuli sa'aatii ammaa irraa maatii warraatitti ergadheen kaan godhadha. Yoo isin nan eeyyamne anuma takkaa gochuu hin danda'u saahiba. Micatti har'a kaleessa dhuftee jedhee boonii gartee amata meeqa wajjin jiru walitti bu'uun hin barbaadu. Afaan Oromoo. Abdii agarte abdii ijoollee dubbadhu jedhe ayyee galatoome taanka. Inta dhaggeeffaduuf gurra barii tadhe kana jirtu sabooti sun abdii dubbadhu. Maal dubbadha sin? Kanuu. Agarre. Mana agarre anna. Mijattii muzammil yakkatti dhiigaa miti dhiigni xiqqishuma hafe bootu akka nagarre muzammil jaaladha jettee. Nagarre wallahi. Nama garee nagarre abdii ibseef abdii horo soorii shaanfaati yoo agarte. Ifa godhaa fi abdiillee waa jedhe. Maal taatere? Amma. Jette beekta abdiin biran jiru mala mijatti takka jira viidiyoo isaallee ta'uu waraabamtu argee ture ta'isii waraabdee olii gaaftu suuraa isaa fa'a. Kazan as dhuftee qalbii mafa haasoyne mee waan jalatti dhugamaan boo'i jedhee jawaaluma kanaafuu teettee mimmaan gurguddaa kana zii goote. Achumarraa innillee eebadee horiirra sheer godhaa jedhee kun boon illee jaartii isaa finne dumaashii finne sanumaa fi bakka wannuma dubbannu wallaalle boon illee dhuftee namni beeknami tokko si jalatti boo'aa mitiire mimmaa gurguddaa kana gannaqa. Kasuma hin qabne wallahi Oromoon guutuun agarte mimmaa gurguddaa san ganna inni argee jira. Achumaa boonii finnee kanuma irratti garaan nyaattee booniin lakki jaarsa kiyya irratti waa takka hin barbaadu jettee inni illee kallee wallii jedhaa jira akkasii abdi. Madda amma hubadheera. Isii ol deebifnaa qoyaa isii ol deebifnaa. Kootu ol deebi asimisha mootummisha jettisi. Garuu mubaarak musammaa afur barbaada jedhamee jira. Laa wallahi lazima amma si fa'a yoo ta'e malee an amma osoo atillee hin fuune amma lama osoo kukuta kan fuudhin lama fuudhu jechuullee sirrii miti. Shamarri bara kana warruma jaartii qabu kanatti mi'aa asirra singilii itti mul'ataan jiru. Wallahi dhuguma singilii itti annama hedduu arge nama jaartii qabu kana jalaa fudhatu bakkatti fiiganii maali jara kenna. Hin baratu kan fuudhin kun baratee yaa kee rakkoo barra akkana. Mijatti koo deebii. Asmishaa koo Abdii welcome. Alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Muzammil Shodde Abdii Booni Soora Abdii Marti keessan nagaa warri as jalallee hundi keessan maalirra jirtan Musee? Aboo jaala yaa ki dhiisi rakkoo guddaa keessa jirra. Jaala maaltu haa ta'e furmaata goona inshaallah ni furama. Jaala nama wayiitu si jaaladha jedhee na dhufe ani amanaan turre. Maa jaalalli kennaa rabbicha ishi Halkan guutuu silkiin kiyya yoo online irraa ba'ellee
Iyyarallee yoo tuqeen bilbila maaga oof godhutti haga guutuu cufu. Jaalala nama horattee jirta beeyta maashaallah. Amma achumarraa ka amma asirratti wal agarra.